qarshii baay'ee akka isin gaafatan wantoota godhan keessaa waan tokko lama isin kaasuu yaala. Yoo waaqni roobaa walitti hojjenne jettee qarshii dhooggata waa'ee paaspoortiitiin wal qabata. Alhamdulillah egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kan jaalalaaf kan kabajaa iddoo isin jirtan isin akka qabu. Warroonni yeroo jalqabaatiin gara YouTube channel kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalamaa maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbataa isin jira. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya YouTube channel kana irratti odeeffannoowwan hedduu keessan egaa yookaan immoo gaafii hedduu keessanii kan ta'eef akkasumas immoo wantoota beekuuf dhagahuu qabdan jennee yaadne isin biraan kan kennu ta'a keessattuyyuu odeeffannoowwan ijaarsa manaatiin wal qabatan akkasumas immoo meeshaalee mana keenya keessatti itti fayyadamuu fi odeeffannoowwan biyya keessas biyya alaa kanaaf kan fakkaatan hedduu isin biraan gaa turre guyyaa har'aa sammuutuyyuu gaafii hedduu keessanii kan ta'ee fi yookaan immoo viidiyoo guyyaa kaleessa hojjedhe isin gadhiisa irratti hundaa'uudhaan herreegni isaa yeroo kanatti qarshii kanaan hojjetamuu hin danda'u yookaan immoo qarshii kanaa gadi ta'uu danda'a odeeffannoon isaa hammam dhugaadha. Egaa fi namoota hedduu kan jedhu ilaalee jira komentii jalatti kanaaf akkuma isin achi jalatti gaafatanii fi ofii kiyyaas waan isin hubachuu qabdan jedhe yaada isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Kanaaf odeeffannoon isin biraan geenu kamuyyuu wanta nama biraarraa odeeffame yookaan immoo herreega nama biraarraa odeeffame osoo hin taane waan harka keenyaan hojjannedha isin biraan kan geenu jechuudha. Ofii kiyyaa iddoo amma taa'ee viidiyoo isin waraabu kan taa'ee waan ofii kiyyaa herreega hojjedhe jedhe kan isin biraan ga'udha jechuudha. Kana akka amma viidiyoo kana irratti argaa jirtan herreegni isaa haala kanaan hojjetameeti. Herreega mana tokkoo baasuudhaaf yookaan immoo dallaa haa ta'u maal haa ta'u herreega ijaarsa tokkoo baasuudhaaf sa'aatii dheeraa fudhata. Odeeffannoo yookaan immoo meeshaa yeroo kana gabaarraa jiraachuu isaa yookaan immoo gatii meeqaan gabaarraa yeroo kana akka jiru inni odeeffannoo isa kana immoo deebinee hin hojjenna mana sana ijaaruuf immoo bolokkeetti hammam gaafata dhagaa hammam gaafata sibiila isaa hammam gaafata kan jedhu kana hunda taa'ee hojjedhe erga jedhee fi ogeessa mana kana hojjechuu danda'u yookaan immoo ogeessota mana ijaaran mana akka kanaa yookaan diizaayinii kanaan meeqaan ijaaruu danda'an jedhee gaafadhe kana hunda walitti sassaabee isin biraan kan ga'u jechuudha. Kanaaf namni tokko akkasuma lafaa fi tilmaama mataa isaatiin qarshii hammas gaafachuu danda'a yookaan immoo kanaa ol gaafachuu danda'a kanaa gadi gaafachuu danda'a jedhamee waan tilmaamu miti jechuudha. Kun immoo tilmaama sirrii hin taanedha. Kana fudhattaniiti isa kanatu dhugaadha isa kanatu soba jettanii waan deemuu hin qabnedha. Namoonni keessattuu biyya ormaa jirtan biyya keessatti qarshii argatanii waan isin dalagan meeshaa isin bitan haa ta'u yookaan immoo warroonni mana isin ijaaran isaan suni dhibbaan dhibbatti waan isin ergitan hojiirra isin oolchaa jiran yookaan immoo isin ijaaraa jiran wanti isin irraa beektan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf odeeffannoo isin biraan geenu kana yookaan mana kana inni isin ijaara yookaan immoo ogeessonni biraatu isin ijaara jechuu osoo hin taane yeroo kanatti mana hamma kana ijaaruudhaaf qarshii hamma kana isin gaafachuu danda'a. Yookaan immoo mana isin ijaaruutti qarshii hamma kana kennaati. Qarshii hamma kanaan isin xumuruu danda'a odeeffannoo jedhudha malee as ergaatiin nuti ammoo isin hojjannee fi isin xumuruu kan mana kana isin ijaarra waan jedhu miti. Kanaaf odeeffannoo sobaa isin biraan gahuun waan barbaachisu tokko iyyuu hin qabu isin jechuu barbaadeti. Kanuma wal qabate nama isin ijaaru sanatti akkamitti amansiisuu dandeenya yookaan immoo akkamitti itti erguu dandeenya isa waliin akkamitti haasa'uu dandeenya isa jedhuuf odeeffannoo kan immoo viidiyoo herreega mana sanaa yookaan immoo herreega waanta isin biraan gahuu sana akkuma immoo viidiyoon isin waraabutti bifa barreeffamaatiin weebsaayitii keessa seentanii achi argachuu ni dandeettan. Isas haala isaa hunda sirreessee xumuree jira. Yookaan immoo manni suni fakkeenyaaf mana lukkii 60 fudhanne bolokkeetti yookaan immoo sibiila beergaa 56 gaafatamu qarshii 67 isin gahuu ni danda'a. Qarshii 76 gaafata qarshii 67 waan akkasii kana bitiiti ittiin hojjetu jettanii ittiin ni dandeettan isin jechuu barbaadama. Kana dura namoonni fayyadamtan yookaan namni bitattan beekuu dandeettanii fakkeenyaaf meeshaalee biyya keessatti gurguraman namni firii tokko isin bitachuu barbaadan qarshii 30 gabaarraa yoo jiraate isinitti kan himan immoo qarshii 40 50 garuu jireenyi qaala himaa osoo ta'u meeshaaleen biyya keessatti gurguraman kamuu gatiin isaa dabalee jira yookaan gatiin isaa ol ka'ee jira osuma jennuyyuu akkaataa isinitti himan sanaa miti jechuudha. Sarkaas irra wanta ga'ee miti. Fakkeenyaaf yeroo kana simmintoon gabaarra qarshii 1400 jira namni isinitti himamu qarshii 1800 qarshii 2000 jedhee isinitti himamu.
Tarii fi iddoodhaa gara iddootti garaagarummaa qabaata. Fakkeenyaaf magaalaawwan gurguddaa keessatti qarshii 1700 yookaan qarshii 1400 hin gurgurama yoo ta'e asirraa bitee immoo qarshii 1400 kanaan bitee iddoo biraatti namni gurguru qarshii 1400 bitee kanaan miti kan iddoo sanatti kan inni gurguru. Baasii karaa kanatti baasii herreegatee wanta kiraa manaatiif baasuu herreegatee kan hundi herreegee booda bu'aa ofii isaatti argachuu qabu. Seerri biizinasiis akkasuma jira waan ta'eef waan ofii isaatti argachuu qabu hojiidha waan ta'eef irratti dabalee sanaan gurguruu danda'a. Iddoo sanatti asii 1400 yoo bite achitti ammoo 1700 2,000 gurguruus ni danda'a jechuudha. Sun mirga isaa irraa bitachuu dhiisuunis mirga keessan. Kanaaf iddoo gadi naa bu'a jettanitti hidhattanii bitachuu mirga qabdan isin jechuu barbaadeeti. Achitti qarshii 1800 iddoo gurguramutti dhageettee dhuftee asitti ammoo iyyuu hin dandeettu. Kan ammoo asittis akkamitti achittis akkamitti qarshii 1400 akkamitti hin gurguramne jettee dubbachuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf iddoo sii ta'u iddoo gatiin isaa itti gadi fudhattee kabajachuu dandeettu siidha. Kanaaf isa kana gamanaan akka beektan isin jechuu barbaade. Egaa akkuma jalqabaatti isin kaasuuf jaaletti fakkeenyaaf namoonni iddoo iddootti ijaarsi manaa sun garaagarummaa qabaachuu danda'a. Gatiin ogeessaas garaagarummaa qabaachuu danda'a. Irra caalatti ammoo wanti akkaataa gatiin isaa ol ka'u kan ammoo qarshii baay'ee akka isin gaafatan wantoota godhan keessaa waan tokko lama isin kaasuu yaala. Fakkeenyaaf isin qarshii ijaarsa mana keessanii har'a akkanaa jalqabu jettanii qarshii ergitanii maatiin yookaan ammoo namni isin qarshii itti ergitan suni ji'a hadhaa guyyaa 15 booda haaluma kam keessattuu guyyaa muraasa booda isin jalqabuu danda'u. Kanaaf gaafa isin ergitan yookaan immoo gaafa isin haa jalqabu jettan irra hamma gaafa isaan isin jalqaban ji'a tokko booda gaafa isaan isin jalqabanitti qarshiin keessan sun ammoo iddoo san taa'uu dhabuu danda'a keessaa baha. Akkasuma immoo dhimmoonni garaagaraa isin mudachuu danda'ani. Ogeessa haasofsiiftanii ogeessuu yeroo isin barbaadan isiniif ta'u. Inumayyuu herreegni aan hojjedhe fakkeenyaaf tiraanspoortii irratti dabalee seera ijaarsaa irratti maxxanfama jechuun of eeggannoodhaaf jedhamee qarshii kaa'amutu jira parsantii 5. Herreega ittiin hojjetamu san keessaa parsantii 5 filima akkanumaan qarshii taa'amee of eeggannoodhaaf itti fayyadamu jira. Meeshaan dabaluu danda'a. Osoo hojjetanii guyyaa san roobuu danda'a. Sababoota garaagaraatiif hojii adda dhaabuun ni danda'ama. Kanaaf immoo ogeessaa kaffaltee amma sa'a muraasa hojjete yoo waaqni roobe roobaa walitti hojjenne jettee qarshii dhooggattu waan ittiin hojjetan hunduma kennitaaf. Sababoota akka kanaatiif jedhame yookaan ammoo osoo hojjettu naannoo sana balaan wayii yoo uumame balaa kanatu uumame ittiin hojjenne jettee qarshii dhooggattu hin kennitaaf waan oolmaa isaa. Sababoota kanaaf kana fakkaatiin jedhamee seeruma ijaarsaa irratti of eeggannoodhaaf balaawwan akkana sababoonni akkanaa yoo uumaman jedhamee of eeggannoodhaaf parsantii 5 ni kaa'ama. Isa kanas irratti dabaleeti. Yoo ammoo balaawwan akkana sababoonni akkana isin jedhe kun hin uumaman ta'e ammoo qarshiin kun abbichaaf hafaa jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Sababa tokko malee qisaasa'insa tokko malee yeroo itti fayyadamni sa'aatii isin jettan sanitti ogeessa nu jarjarsiifne yookaan sardamsiifne ni hojjenna yoo ta'e inumayyuu qarshaan isin jedhe kana gatiin xumuruu dandeettan. Kenna mana viidiyoo guyyaa darbee isin isarratti qarshii 650 xumuruu dandeettan jedhe. Ogeessa sardamsiifne daddafnee akka nu xumuramtu yoo hojjenne 650 gatiin xumuruu dandeenya. Asii galee. Kanaaf maalidha sa'aatii isaa harkifachiisuu fakkeenyaaf akkaataa simmintooni itti fayyadamne reeshoon isaa jira. Inumayyuu isaan isin hojjedhu sana gadi hojjetan yookaan ammoo simmintoo baay'ee akka nu gaafanne jedhanii hojjetan namoonni ogeessi mana isinii jira. Jechuun amma hawaasa keessatti baay'inaan akka ijaaran kunni. Kana jechuun maal jechuudha qarshaan isin jedhee gaditti isaa gadiinis xumuruu ni dandeettan. Kanaaf murteessaan isiniif nama isin ijaaru sana jechaadha. Akkasumas namni gidduu keessaniif waa isin hojjetutti qarshii qabachuun jira. Siigalee fi faayidaa dhuunfaa isaa isa siiwatti hojjetuuf irratti faayidaa dhuunfaa isaatiin waan ulfachuu barbaadu hamma kanaan hojjedhe jedhee gidduu sanii qarshii muraasa qabachuu jira. Sababoota kanaaf gatii isin ol kaasuu danda'an. Siigalee kanaaf immoo ogeessi qarshii walakkaa nama dabalchiisuun jira. Dafnee xumuruu dhabuurraa kan ka'e gatiin meeshaalee dhumanuu achitti lafa maruu nutti ol dabaluu danda'a. Sababoota kanaaf yookaan immoo hanqinni ofii keessaniitii fi yookaan immoo hanqina nama isin ijaaruutiin isinitti dabaluu danda'a. Yookaan immoo gatiin ittiin ijaartan miliyoona 1,300 maal fa'aa jedhaa turtan. Ammas gahuu danda'a. Sun ammoo
herreegni immoo gatiin isaa sirriin sana ta'e osoo hin taane isin lafarraa harkifachuu kan ammoo daftanii xumurachuu dhabu. Namni isin ijaaru jidduu sanatti waa qabachuu meeshaalee bakka hin barbaachifne bituu iddoo gatiin isaa gadi bu'u dhiifne iddoo arginu wayitii binnee ijaaru. Wantoota kanaaf kan fakkaatan isinitti dabaluu danda'a. Kan ammoo kan feeggatu isin nu mariisisuu dandeenya. Ana akka dhuunfaa kootti na mariisisuu dandeettan meeshaalee eessa haa bitan akkamitti haa bitan jettanii mariisisuu dandeettan. Fakkeenyaaf bolokkeetti yoo ijaarre bolokkeettiin gidduu sana irratti caccabuu danda'a. Siigalee bolokkeettii yoo caccabe qarshii baay'ee si saaxila. Bolokkeettii tokko cimaa hin cabu jedhamee wantoota ittiin laallamee bitamutu jira. Hubannoo kana otoo hin qabne bakkuma arganiidhaan hin binne yoo ta'e gatiin isaa ol ka'aa meeshaalee kwaalitii hin qabne hin binne yoo ta'e qarshii baay'ee nurratti laakkoo danda'u kan qarshii baay'ee nu gaafachuu danda'a. Sababa kana wal bira qabne herreegni isaa kanaaf kanaa miti jechuu hin dandeenyu. Kan hunda ka beeku nama waa'ee waan kana hubannoo qabuu fi ogeessa waa'ee kana beeku qofaadha. Kanaaf karaan kun sirriidha. Karaa kana deemaa isin jechuu barbaade. Kanaaf namoonni gaafii baay'ee yookaan immoo fakkeenya viidiyoo guyyaa gadhiisa irratti namni 30 gaafii gaafa ta'u ta'e mana tokko kan herreega mana tokko hojjechuuf guyyaa tokko akkas guyyaa tokko fi isaa ol gaafata herreegni isaa iddoo meeshaatti gurguraman deemtee gatii isaa guyyaa guyyaatiin dabalaa gatii sana adda baasuun ni jira. Ati itti hojjechuun jira akka ammoo viidiyoo isin waraabee isin mul'isaa jiru kanaan jechaadha. Kun kan harkaan hojjetame akkanatti hojjechuun jira. Kanaaf nama 30 al takkatti deebisuun waan hin danda'amne. Adeemsaan gaafii namni baay'een gaafata. Kanaaf namni 30 gaafii gaafatu ta'e gaafiin nama 5 yookaan nama 6 wal fakkaata. Kan nama wal fakkaatu nama baay'ee kana erga deebisee booda isa taanus isin biraan kan ga'u ta'a waan ta'eef gaafii tokko keessan iyyuu kan deebi'u ta'a. Namoonni karaa keessaatiin na gaafatas namoota iyyuu gaafii paabliik yookaan immoo viidiyoo waraabee yuutuubii irratti gadhiisu kan barbaachisu yoo ta'e achirratti isin gadhiisa. Karaa keessaatiin kan isin deebisuu ta'e immoo karaa keessaatiin isin deebisuu dandeessan jechuu barbaade. Kanaaf namoonni odeeffannoo bifa barreeffamaatiin arguu qabna yookaan bifa barreeffamaatiin ilaaluu barbaanna. Isa sana immoo iskiriinshot goonee nama wanta nu dalage jenneen sana nu dalagu yookaan immoo nama nu ijaaru sanitti erguu qabna yookaan erguu barbaanna. Namoonni jettan akkaataa nama isinitti mul'isu kana na duukaa buutanii akkamitti argachuu dandeettan isa biraa argachuu dandeettan kan jedhu isin mul'isa jechaadha. Kanaaf liinkii weebsaayitichaa as description boxii kan viidiyoo kana garjalaa irra isinii kaa'a. Iddoo komentii jalqaba irra isinii kaa'a. Achi keessa seentanii ilaaltanii bifa barreeffamaatiin dubbisuu dandeettanii akkamitti akka hojjetame yookaan ammoo tokko isaa herreegni isaa fakkeenyaaf bolokkeettii hammam gaafata 1,200 yookaan 1,700 gaafata 1,700 kun akkamitti dhufe kan jedhu achirraa argachuu ni dandeettanii tokko isaas gatii isaa fireen tokko isaa gabaa irratti yeroo kana meeqaan argama isa 1,700 kana immoo baay'ifnee qarshii hammamii akka inni akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu akkaataa fi kiyyaa wal jedhanii isin achirratti ilaalaa akka deemtan waliin kan deemtu isin jechuu barbaade. Namoonni meeshaalee mana keessaa na gaafatan akkasumas odeeffannoowwan biraa na gaafatan waa'ee paaspoortiitiin wal qabate waa'ee sharafa bilaak maarkeetii yeroo kana gabaarra jiru wal qabate baankii irratti wal qabate kana hundayyuu tokko isaatiin amma deebi'ee jira. Viidiyoo waraabee kan isin biraan ga'uta obsaan eeggachuu qabdan isin jechuu barbaada. Waan nu komattanii fi komeessi yoo qabaattan nuuffachaa isin jechuu barbaada. Yaada yoo qabaattan fi gaafii yoo qabaattan karaa koomentiitiin barreessanii nu gaafachuu ni dandeettan. Kana irratti sammuu karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaatiin karaa iimoo, telegiraamii, waasaappii fi miisenjiraanis gaafachuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. Achuma weebsaayitii keessa osoo seentan iddoon koomentii jiraa jalattis gaafachuu ni dandeettan. Karaa hundaa nu argachuu dandeettan isin jechuu barbaada. Waan nuti galatoomaa galanni keessan jechaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti. Bye.